الحمد لله قالني كيتما أتنو ملكسه إلهي أفما جاء كيد إدسا أكباتكما. هلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا بدي جيت أشوف بيجالي. أردا رمضان السدفا سومو ترجمنا. مقالة جمعة كيست نرجم. قويا أردا نموتا سرپرایز جيكونا. نموتا كمي سرپرایز جيكونا. نموتا هجي هجتان. نموتا كأتا نسون تاني. هجي أمنا ساتو. هجي مالي يواتو. غرو هجي هجتاجران. آمان براد أغني. وانتو تغرا غرا كني ناب. زيتي شنكورتي داكو في تمري كني ناب جتشورا. نفانا با نوردوفا فيديو كنا غرو. جلكا بلايك كورا سبسكرايب كورا في سبوا. Thank you. ايش ميقاتي جل قبض ساي ساري بقول بولتي قبض جولي قبض جولي ما قبض لا كوينده جولي كودن قبض ما شاء الله ربي سي فقدسي مالين سي غافچو برباد سير جولي के कुरनन मालिन जराचिस्ता बरिनो कुमाला मार्गत तुम जराचिस्ता कुरान खाना काइफुना कुरान गुरु गुटे जराचिस्ता आप अम्मा के मालो जल बड़े से हम कबू बाबा दादा bicu-bicu way mana baburati bicu-bicu way mana baburati mana magese murdaga ايش فتري كان كوبو سيتا ما برا وهذا كونغو والله اما منا ما كوبي فتري قبل فتري انه ما ولا نايرغ وانياتو وانا تمو انا في كتار ما ارغن الفده جالت مو شوربا نايرغ ولا مو جولي كيتيو جولي كوتي كتاب ما ارغ بقولو ناس تين مانتون عرفت رينكي ما اني وانا تر kita tempat legal. Kita ada mal. Lah. Kita tita. Kita berapa fuka kamu? Nek kau wansi kita sih. Si. Kau lafak kado ti. Tapi fuka tashi. أبشر شيء. كم ده؟ والله نعم. ربنا ينعم على كسر. بوين شيء. ayyaana ramadana kana jabaadhu karaadhuma kan hojjettu ta'e animmoo qarshis makashi ramadana gaarii siif ta'u boyin ka sirraa taqabbal malee ka rabbi boyin shi sirraa taqabbalam sirraa taqabbalam haala jaamaa fayin guddi haala jaamaa fayin na bira jirani siyaa ilaalu haala abshir shi jabaadhu makashi jabaadhu shi qophoftaniitu ramadana kanaaf maal qophoofna gaari kana talagaa qophoofna sila hiyyeessamtiin hiyyeessamiti maa hiyyeessi kun qophaa'u jedhani hin qophaa'an qopheeffata garuu waa qopheeffataniitu har'a manatti adda hin qopheessisitti galee qopheessani maa sa'aatiin kudhan asiriin ga'eera bara maal hojjenna gaari akka jarriitti nu ramadan yoo amma waan sinii kennaa waan ramadaana sanii wajjiniini bifa bareedaadhaan akkasiin dabarstaniif ana abdiin jedhama maqaan koo amiin Rizqi bakka hunda siif banam. Amiin. Amiin. Karaana dibaatu siif banam. Amiin. Siif banam. Gammadaniitu. Gammaduudha. Garaanuu gammaduudha. Garaan gammadee. Nagaatti gaa. Amiin nagaa. Kana baattee dhuftee? Dadhabdee? Wallaahi. Wallaahi madda baaduu na gubennaan isla taa'aa. Dadhabdee moo? Abshir. Abdiin jedhama. Na beektaan? Beeku. Miidiyaan fayyadamtu? Maalan qabaa fayyadama? Ana waa tokko hin qabu maalan qabaa fayyadama? Tole Ramadaan akkam? Ramadaan ni bareedduu. Fatarii qopheessiteetta moo kanaa qopheessita? Fatarii qopheessini. Deebitee qopheessitaa? Asuma galee hojjeta. Biddeenatti asumarraan bitee galaa. Kuma jiru nyaata. Maal qabda amma mana? Tun soobinatti. Wallaahi waa tokko hin qabu rabbiin kan lakkee. Wallaahi ollaa fayyinaa fida. Ana amma immoo siin kenna shi? Maalan sii kennettee yaadda ammaati? Wallaahi maalam deebi yookaan tamriidha. Malam dek anggar berapa darah kerti hara lah kita. Hara darah. Refa salam teh? Salamnya jual sedar gede. Oh, masya Allah. Esa dem. Jualan kes berjuram? Jualan sedang kap. Mana juram? Malin jerachis nasanin. Asma kecil dem itu. Ojo menapa gitu? Akayu tes, yomi cana mata tes. Semua orang kita baat defide. Jecun namisi kafalan baat defide kan? Ofuma kooti. Bittee fiddee gurguruuf meeqaan bitte amma kana? Moodilicha birrii 800. Meeqatti immoo sii ba'a? Yoo madaba 2-3 keessaa argadhe yoo birrii 100 keessaa argadhe. 100 tokkitti qofa argatta jechuudha. Kanuma. Ani immoo waan sii kenna ishee. Inshaallah Ramadaan kun si hawadhaas. Awwaala. Wasii fakkan awwaalan jedhee si.
Siyaa eebbisuudha. Badaa keessan koo gammade. Rabbiin egaa waan hin jirre waan jiru siyaa badhaasuudha. Akiraaf duniyaadhaan siyaa badhaasu. Abshir jabaadhu ishee. Ilmoo kee rabbi si guddisa. Jabaadhu ishee. Kamara Ramadan. Arrafa tirii mana keessa xaruuf maaliin lafa taasisa? Manni keessa jiru. Shorbaan jira? Angaruu baay'ee shorbaan jaalladha. Ani yoo jiraatu aannan. Birriin jira? Biqiidhaaf moo? Gidduu kana fatirii nan dhufaa si bira waan fatirii haa ta'u si kenna ishee. Fedhi dafii. Fatirii geerii siif haa ta'u. Nan dhufa san jedhe inni dhufu nan sobee raamadaana gaarii siif haa ta'u. Jabaadhu ishee. Jabaadhu ishee. Akkam hojiin? Aramaara? Kunoo guutti nu gamsiisaa malee bicha nu gamsiisaa ragaa kunoo arraba nu baasisiisee akka hoolaa. Akka hoolaa arraba maamne kunoo. Maal? Innan jedhe. Hin dadhabdan teessanii? Abdiin jedhamaanii nan qalladhaara. Amma sadan keessan keessaa na fudhadhaa galaa na faxarsiisaa tun jedhe eenyuun na fudhatee gala. Fudheen galaa. Wallaahi. Ani immoo faxirii keessaa waan itti faxaruu jaalladhu jira. Qixxaaf raafuu namni qabu jira. Yoo hin qophoofne illee gallee qopheessina. Fagoon jiru dhugaa rabbii. Ilaamee amma namoota hojii kana hojjetanii hojii hojjetanii waan argatan galanii maatii isaanii bulfatan kananiyyuu deddeemee ilaalaa jira katamaa keessaa. Isin nama sadii waan nama lamaa ta'u qofan qabaa? Waan nama lamaa ta'u isiniin qooda sadiittiin qooddattu? Jaalalaan jechuudha. Olii galtu miti? Jaallatamtuu siyarra keessaa. Zayitii tokko qofa fidi. Zayitii qofa. Shunkurtiis fidi. Shunkurtiis fidi. Akka nu gammanne jennanni si haa gammadu. Amiin. Jireenyi jiruun si haa gammadu. Ilaamee. Jannatal firdoosii. Taa'uun bareedu rabbi si haa teessisu. Amiin. Ilaamee jabaadhaa. Rabbi si na gargaaru. Rabbi immoo karaa qulqulleessuu kana keessa si na baasu. Amiin inshaallah. Jabaadhaa. Isa afaan nama eebbisu caalaa kan garaan nama eebbisu caalaa galatoomaa ga'a. Galatoomaa rabbii caala. Keeritti. Nagaatti. Amansiifa nagaatti. Amiin. Afaan abaa. Mam. Akkam jirtu? Jirtu? Nagaadha. Ramadaan akkam? Bareedduu jira. Akkam isin? Bareedduu jira. Akkami nigdiin kun? Baroo jira. Amma dinnichi kun birrii meeqama? Kuni inni kun 50, kuni 40, kuni 40, kuni 50. Amma erga ganama manaa baatanii kuntaala tokko gurgurtanii fixanii ta'u. Yaa Rabbi gabaa maaltu jira onaadha man aduu qaqqamachuudha man. Aduudhuma keessa taa'udha. Aduu Rabbi shaayita aduu keessa gurgurna kunoo 20 kunoo kamanii zimmi Rabbi kadhachuudha man ta'anii waa tokko. Amma sin shallamuudhaaf adeema. Rabbi si haa shallama. Amma sin shallama. Maalis sin shallamu? Maa jaallatti ati naa shallama. Waan ati shallamte naa shallama ilma dha. Na eebbistu ture. Eebbisuuti karaa jaayuuti eebbisa. Waldaanaa miti inni eebbisa. Okay. Hamma ganama qabna hamma galgala guutuu argaa. Amiin. Siidaa kenna. Kennee ka'e harka keessa. Amiin. Amiin. Ayyaanni waggaa sun waggaa keessa dhabamin. Innaa keessa dhabamin. Guddaa keessa dhabamin. Rakkina nara dhabbisee haa adda. Galgala giidoo qabne taa'e nyaadhu jettee na nyaachite galgala taa'e nyaadhu taa'e. Iddirii keemmoo rabbi haa kaffatu. Siita badhaafamu. Deena keerii biddeena fayyaa. Siita kenna. Jabaadhaa shi. Maamna koo. Nagaatti gaa. Ishi. Na fudhattanii galtuu ammatu na fudhaa galee dha. Mama fannis. Wallahi. Islaama taanaa moo? Ani moo? Laa ilaaha illallah. Moo islaama. Maaliif si fudhadheen galle islaama taanaa? Ishi. Bareettiin si fudhee galle. Ishi. Barbariin siiniin tokko birrii meeqatu gurguramu? Kun birrii 10 gurguramu. Kudhanii? Amma tuunan waan tokko sin gaafadha deebistan sin shallama. Wallahi sin shallama. Guyyaatti birrii meeqa shaqqaltanii ooltu?
guyyaa qaba gaamtachi. Har'a fakkeenyaa meeqa shakkaltan? Adhammallee reefree waan reef ta'aruufi badaan shakkalamtu jechuudha. Kuma lamaan tokko shakkaltanii? Abbaa kuma lama. Baanne abbaa kuma Itoophiyaan lafa bittee jedhi ka gaafsii fudhatan. Kumni lama shakkalamne? Shira fatirii har'a maaltu qophaa'e? Fatiriin edda shorbaadha. Shorbaaf maal? Iyyeesii shorbaaf xaaftee nyaatti ka shiroo wajjiniin. Iyyeessaa hoo. Xaafita shirootti naqattee. Eenyu qopheessaa ramma manaa ishee? Galtee qopheeffatti asuma hojjetataa hojjee. Namni mana qopheessi hin jiru? Maalti goona nama? Bakka ammalaa raamadaana 15 mana keessa dhufeen wajjiniin faxarra. Na waamtu? Wallaahi. Wallaahi. Isa dhaayyoon mokottoo fatirii isheen nabu. Okay, nee egaa al tokko. Raagani. Daabus raagani. Ela. Fatirii gaafa qopheessitan dhufeensi faana faxarra. Elaa kun badhaasa keessatti. Waggaa ga'e. Umurii dheeradha. Aafiyaa argadha. Ilmoo keessanii moo haala galfattu. Karaa daariin sigiraa akka keenyaa ijoollee. Haala galfadhaa. Baarcuun nyaadhaa. Faanaan arrii baasaa. Ardiin isin abaatu. Ardiin isin hin nyaatiin. Allahumma salli. Nagaatti gaa. Amiin. Mam, qoraan kana isa bittan? Meeqaan bittan? Gaaffii isin gaafadhee yoonaa deebistan isin shallamuuf wallaahi. Gaaffii eessaan dandeessii deebisan. Gaaffii ciccimaa miti meeqaan bitama amma qoraa kun lafa kaadhaa isin naasofsiisa. Inni kun moo? Eessa deemaa hartamu? Gurguruu. Meeqatti gurgurtu amma qoraan ba'a kan? Gosa kana moo? Inni kun amma birrii 100 gurgurama. 100tti. Guyyaatti birrii meeqa shaqqaltanii ooltu ammas? Guyyaatti maal? Birrii 5,000 tokko hojjettu? Allahu akbar. Waa'ee sanaa isa inni gaa. Abshiraa hin boo'inaa bakka. Hin boo'inaa. Ijoollee qabdu? Meeqa qabdu? Ijoollee 4 hin qabu. Abbaan manaa hoo? Hin qabu. Ijoollee keessan akkamitti guddifattu? Maa cinqameetuma qonnaa cinqameen guddifata. Engada fudhattanii galtanii warra hadha waaman malee nuun jiran. Madhiisee dhufee immoo qoraan kootti deebi'e. Daakuu fudhaa inni si waamanii kaan isin deebisanii? Abshiraa hin boo'inaa. Fida ani isiniin kenna daakuu. Fidi. Shabbaa. Kabiiroo. Utuu qabnu rakkanne. Jazaa fayyiidhaan siifate bu'a. Abshiraa shunkurtiin isinii kenna. Shabbaa wakanii siifa kenna. Dabalee bittaa waggaa gahe. Laameen wanti hin darbine hin jiru. Hundinuu hin darba. Darbaarumatti fudhannee taa'arra. Darbaarumatti fudhannee taa'arra. Sabbisii kayrii sittanu. Aareetan deebi'ee qoraan baadheessatti turgadhe. Garuu isaan achi daakuu si waamanii sin dhowwatanii garuu rabbi moo isinii qoodeera. Rabbi qooda sanaa kenne kan hin seene naa fide. Rabbiin isiniif haa kennu ammas. Rabbiin si haa guddisu ilmoo koo guddadha. Amiin. Guddina kan kana caalu rabbi siif haa kennu. Jabaadhaa ishee abshiraan hin darba ishee nagaatti ga'a. Obboleewwan viidiyoon keenya har'aa kana fakkaata. Sagantaa Raamadaanaa kennaa Raamadaanaa kan bara kanaa isa jalqabaati jechuudha Raamadaana sadaffaatti. Haa ta'u malee guyyaarraa wanti darbe baay'ee qalbii nagaa nama daa'imman 10 fa'aa qabu kan galeessichi kitaaba raafuutti faxaru baay'ee qalbii nama cabsa. Manneen sooressaa baay'ee keessa garuu wanni itti faxaran guutee saafaa irraa boolatti tolleeffamee yookaan irraa gannamna jechuudha. Garuu namoonni baay'een haala kanaan jireenya isaanii gaggeeffataa jiru. Namoonni waa qabdan ollaa keessan osoo ilaaltanii osoo millatanii baay'ee gaarii ergaa jiru dabarsuun barbaada. Kana malees immoo gidduu kana yeroo gabaabaa keessatti sagantaa faxarsiisaa guddaaf bareedaa isaa ta'e akkuma waggaa lamaan sadan darban gochaa turre hospitaala ispeeshaalaayizii yuunivarsiitii Jimmaa keessatti taasisna. Eenyuuf taasisna? Namoota baadiyyaarraa dhufanii fira hin qabne nama isaan faxarsiisu hin qabne kophaa isaanii as keessatti rakkatanii fi namoota nama yaachuuf dhufanii waan itti faxaran hin qabne faxarsiisna waan ta'eef obboleewwan namni isin mijate lakkoofsa bilbilaa armaan gadii kanaanii karaa waatsaappii nu qunnamuu dandeessu. Abdii Geetaachoo Abbabee Caaliin ture. Aamiiraamaaniin obboleessa koo Qaalii Kabiiroo Awwal ture. Garratoomaa ulfaadhaa irra deebiin Raamadaan Mubaarak.